Akkam jirtu barattoota, har'a kan waliin ilaallu herrega kutaa 6ffaa boqonnaa 4 irraa kaaseeti. Boqonnaan 4 himoota wal caalmaa sararawaa fi pirooporshinaalummaa jedha. Mata duree kana jalatti maal baranna? Waa'ee himoota wal qixaa sararawaa ni baranna. Akkasuma immoo waa'ee pirooporshinaalummaa kallattii pirooporshinaalummaa fuggisoo fi dhabgiteessa pirooporshinaalummaas ni baranna jechuudha. Jalqaba irratti seensa keessa deebii himoota wal qixaa sararawaa jedhama. Mata duree kana jalatti waa'ee maalii baranna jechuudha? Waa'ee himoota wal qixaa sararawaa kutaa darban keessattis barattaniitu waa'ee kana. Mata duree kana jalatti immoo jalqaba himoota wal qixaa sararawaa irra deebinee ilaalla jechuudha. Maal akka isaan ta'anii waliin ilaalla. Seerota himoota wal qixaa sararawaa gara himoo wal qixaa sararawaa wal qixaatti jijjiiruuf gargaaran yaadachuu jedha. Jalqaba irratti gama lamaan himoo wal qixaa sararawaa irratti lakkoofsa wal qixaa ta'e yoo idaate himni wal qixaa argamu himoo wal qixaa jalqabaa waliin wal qixa jechuudha. Wal qixa jechuun wal qixa akka wal qixa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf asitti 5 qabna yoo ta'e asitti 5 qabna yoo ta'e asitti immoo 5 irra xiqqaa 7 yoo jenne asitti yoo kara lamaan ida'uu lamaa goone maal ta'a? 7 ida'uu lamaa goone maal ta'a? 5 ida'uu lamaan 7 ta'a. 7 irra xiqqaa 9 ta'a jechuudha. Kanaaf himni wal qixaa kun isa kana wajjin wal qixadha jechuudha. Kun hima wal qixaa, inni kun hima irra xiqqaattiin hojjetamedha. Kana jechuun kun irra xiqqaa yookiin irra guddaansaa hin jijjiiramu jechuudha lakkoofsa wal qixaatiin yoo idaanne. Asirratti immoo xaa ida'uu ba'an jalqaba xaan jira. Xaa qabnu kanarratti xaan wal qixa aadha yoo jenne xaaf aan lakkoofsota jennee yaadnu. Lakkoofsota kanarratti lakkoofsa wal qixaa kan biraa yoo idaane kana jechuun xaa ida'uu baa jenna. Wal qixa xaa ida'uu baa yoo jenne lamaan isaaniiyyuu wal qixadha jechuudha. Warri kun lamaan isaanii wal qixadha. Maaliif? Lakkoofsa wal fakkaataa itti idaane waan ta'eef. Fakkeenyaaf 10 wal qixa 10dha yoo jenne 10 wal qixa 10dha yoo jenne kun lamaan wal qixadha. Akkasuma immoo lakkoofsa wal fakkaataa fakkeenyaaf 5tti haa idaanu. Asiinis 5 haa idaanu. 10tti 5 haa idaanu. Akka kanatti yoo 5 idaane 10 ida'uu 5 meeqadha? Asitti wal qixadha kuni. Asitti 5 waan idaaneef meeqa ta'e? 15 ta'e. Wal qixa kunis 15 ta'e. Maaliif? Lakkoofsa wal qixaa waan itti idaaneef lamaan isaanii wal qixadha jechuudha. Kana jechuun isa jalqabaa kana wajjin wal qixadha jechuudha. 10 wal qixa 10 fi 15 wal qixa 15 kun wal qixa jedhamu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf yeroo boqonnaa darban keessatti waa'ee firaakshinootaa barannu maal jennee turre? Fakkeenyaaf 5 irra 10 fi 1 irra 2 maalidha? Wal qixa miti. Maaliif? 5 warra kan lamaan yoo salphistan 1 irra 2 waan argattaniif kun lamaan isaaniiyyuu wal qixa jennee turre. Akkasuma boqonnaa kana keessattis wal qixa kan jedhamu yoo maal ta'edha? Asitti xaan wal qixa aa jennee kara lamaan isaanii lakkoofsa wal fakkaataa yoo itti daane lamaan isaaniiyyuu wal qixa ta'uu jechuudha. Kanaafiyyuu akka kanatti ilaaluu dandeenya isa kana. Akkasuma gama lamaan hima wal qixaa sararawaa irraa lakkoofsa wal qixa ta'e yoo hir'iste himni wal qixaa argamu hima wal qixaa jalqabaa waliin wal qixa. Kana jechuun xaa wal qixaa akkuma fakkeenya ammaa irratti ilaallee turre. Fakkeenyaaf asitti 10 wal qixa 10 jennee turre. Lamaansaa lakkoofsa wal fakkaataa irraa hir'isnu. 10 fakkeenyaaf 2 irraa hir'isnu. Wal qixa 10 asiinis 2 irraa hir'isnu. Meeqa ta'a? 8 wal qixa 8 hin taane. Kanaafiyyuu 10 wal qixa 10 kunii fi 8 wal qixa 8 kun maal jechuudha?
walgita jedhamu jechuudha. Walgita jedhamu isaan kun. Walgita jedhamu. Akka kanatti walgita jechuun kanadha jechuudha. Akka kanatti xaa fakkeenyaa xaatiin yoo fudhanne immoo xaan walqixa aadha yoo jenne xaa ida'uu aa fi xaan walqixa aadha yoo jenne xaan walqixa aadha yoo jenne xaa ida'uu xaa hirrisuu baa walqixa aa hirrisuu baa ta'a jechuudha yoo jijjiiramotaan keenya akka kanatti ilaalla. Kan itti aanu gama lamaan immoo walqixaa sararaawaa yoo lakkoofsa zeeroon ala ta'een baay'ifne himni walqixaa argamu maal jedhama? Hima walqixaa jalqabaa wajjin walgita jedhama jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf ammas lakkoofsuma jalqabaa yoo fudhannee ilaalle 10 walqixa 10dha jenneerra. Kana baay'isuu fakkeenyaaf 10 baay'isuu 5 haa jennu. Walqixa asiinis 10 baay'isuu 5 haa jennu. Kun meeqa ta'a? 50 ta'a. 50 walqixa meeqa? 50 ta'e. Kanaafuu 10 walqixa 10 fi 50 walqixa 50 kun maal jechuudha? Walgita jedhamu jechuudha. Jijjiiramotaan yoo keenyu immoo jijjiiramotaan yeroo keenyutti xaa fakkeenya haa fudhannu. Xaan walqixa aadha yoo jenne xaa baay'isuu baa asitti kun baay'isuudha akkasiin hin dogoggorsine walqixa aa baay'isuu baa yoo jenne kuni lamaan xaa baay'isuu baa walqixa aa baay'isuu baa fi xaa baay'isuu aan walgita jedhamu jechuudha. Warri kun lamaan walgita jedhamu. Walgita jenna jechuudha. Garuu maal ta'uu qaba? Zeeroorraa adda ta'uu qaba. Maaliif? Fakkeenyaaf xaa walqixa aa ta'uu xaa walqixa aadha yoo jenne zeeroorraa adda ta'uu qaba. Maaliif jenne fakkeenyaaf asitti zeeroon ala ta'eef yoo baay'ifne jedha. Zeeroon ala ta'eef yoo baay'isne waan jedhuuf kan zeeroon ala ta'een baay'isne zeeroodhaan baay'isne haa ilaallu. Maaliif akka inni zeeroon ala ta'uu qabu laallaa jechuudha. Fakkeenyaaf 10 haa fudhannu. 10 walqixa yookiin 10 asitti zeeroodhaan yoo baay'isnu maaltu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf 10 jira yoo jenne 10 kana zeeroodhaan yoo baay'isne maaltu ta'a? Asitti zeeroo ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf hima wal caalmaa fudhannee haa ilaallu. Hima wal caalmaa fakkeenyaaf asiin 5 fudhannee asiin immoo 10 haa fudhannu. Kamtu caala? Kanatu caala. Hima wal caalmaadha jechuudha kun. Amma immoo maal goona? Gama lamaan isaanii zeeroodhaan baay'ifnee haa ilaallu. 5 baay'isuu 0 5 baay'isuu 0 irra xiqqaa 10 baay'isuu 0 meeqa ta'e? Zeeroon irra guddaa yookiin walqixa 0 kanarratti irra guddaa yookiin walqixaa waan qabuuf isa kanarratti dhugaadha. Karaa biraa immoo haa ilaallu ammas inni kun dhugaadha. Fakkeenyaaf zeeroon fakkeenyuma ammaa 5 irra xiqqaa 10dha jennee immoo haa ilaallu. 5 irra xiqqaa 10dha yoo jenne baay'isuu 0 haa goonu karaa lamaan isaa. Baay'isuu 10 baay'isuu 0 meeqa ta'e? Zeeroon irra xiqqaa 0. Zeeroon irra xiqqaa 0 ta'uu danda'a? Hin danda'u. Zeeroon walqixa 0 ta'uu danda'a malee zeeroon irra xiqqaa 0 ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu yeroo 0 ta'u of eeggannoo gochuu qabdu. Zeeroodhaan yeroo ta'u himicha jala jijjiiruu waan danda'uuf kana ilaaluu qabdu. Gama lamaan hima walqixaa sararaawaa lakkoofsa zeeroon ala ta'eef hirree himni walqixaa argamu hima walqixaa jalqabaa waliin walgita. Kana jechuun xaan asitti haa ilaallu. Fakkeenyaaf 10 asii walqixa 10dha yoo jenne 10 walqixa 10dha yoo jenne lamaan isaa gama lamaan hiruu lamaa yoo goone walqixa ta'a. 5 walqixa 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu 5 walqixa 5 fi 10 walqixa 10 kun walgita jechuudha. Karaa jijjiiramootaadhaan immoo yoo ilaallutti xaan walqixa a yoo jenne lamaan isaaniiyyuu irra baa
irra baa yoo goone jijjiiramootadha jechuudha. Lakkoofsa ta'uu danda'u warri kuni irra baa yoo goone kunii fi inni kun tokkodha jechuudha. Xaa walqixa A fi xaa irra baa walqixa A irra baan walqixadha jechuudha. Zeeroodhaan alatti ta'uu qaba garuu. Tole fakkeenyatti haa darbinu. Fakkeenyi jalqabaa maal jedha? Kanneen armaan gadii furii jedha. Xaan walqixa 20 xaa ida'uu 22 walqixa 44 ta'a jedha. Xaa ida'uu 22 walqixa 44 jedha. Kana yeroo furru maal goona? Xaa gatii xaa barbaadaa jirra. Fur yeroo jedhu gatii xaa barbaadna jechuudha. Gatii xaa barbaaduuf immoo maal gochuu qabna? Xaa qofaatti hambisuu qabna. Xaa qofaatti hambisuudhaaf immoo 22 asiin jiru kana balleessuu qabna yookiin gara kanatti fiduu qabna jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo maal goona? Ida'uu 22 isa jedhu kana xaan ida'uu 22 dha miti. Hir'isuu 22 yoo goone zeeroon ta'u xaa ida'uu 22 hir'isuu 22 yoo goone zeeroo ta'a. Akka kanatti fudhannee gama lamaan immoo haa hir'isnu jechuudha. 44 hir'isuu 22. Maaliif hir'isuu 22 jedhee yoo jettan immoo gararraatti akkuma ilaalle gama lamaan dhimma walqixa sararawaa irraa lakkoofsa walqixa ta'e yoo hir'isne himni walqixa argamu kan jalqabaa waliin walgita waan jedhuuf kana fayyadamnee hojjechaa jirra jechuudha. Kanaafiyyuu asitti xaa ida'uu 22 kan ture kana yoon gama lamaan irraa hir'ise gama tokkoon qofaa miti asittis hir'isuu 22 jedheera asittis hir'isuu 22 jedheera jechuudha. Gama lamaan hir'iseera taanaan immoo gama lamaan hir'iseera taanaan walqixadha jechuudha. Kanaafiyyuu kana yoo furru 22 hir'isuu 22 meeqadha? Zeeroo ta'a jechuudha. Xaan kun zeeroo ta'eera kanan dhiisna jechuudha. 44 hir'isuu 22 immoo yoo jennu 44 hir'isuu 22 jennee yoo jennu 22 arganna jechuudha. 22 waan argannuuf xaan gatiin xaa 22 jechuudha. Akka kanatti furuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu qaa hir'isuu 6.9 walqixa 2.5 jedha. Gaaffii kana furuudhaaf immoo jalqaba maal baruu qabdu? Deesimaalota hir'isuu akkamittiin akka dandeenyu boqonnaa darban irratti waan beektaniif sana fayyadamnee hojjechuu dandeenya jechuudha. Qaa hir'isuu 6.9 walqixa 2.5 jedha. Ammas maal fayyadamna? Kara lamaansaa yoo lakkoofsa wal fakkaataa itti idaane himni walqixaa sararawaa sun hima walgitadha jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal goona? Qaa hir'isuu 6.9 isa ture kana ida'uu goonama immoo maaliif qaa kana qofaatti hambisnee gatii qaa baruu waan barbaanneef. Kanaafiyyuu 6.9 goonaa jechuudha. Maaliif hir'isuu 6.9 ida'uu 6.9 zeeroo waan nuuf ta'uuf. Walqixa 2.5 ida'uu meeqaadha? Ida'uu 6.9 jechuudha. Kana haa ida'an 2.5 ida'uu 6.9 meeqa ta'a jechuudha? 5 ida'uu 9 meeqadha? 5 ida'uu 9 14 4 goone tokko sii qabna. Tokko da'uu 2 3 3 da'uu 6 9 94 ta'a. 94 otoo hin taane tuqaan jira waan ta'eef tuqaa deesimaalii haa ilaallan. Tuqaan deesimaalii lammaffaarra jira waan ta'eef meeqa ta'a jechuudha? As gidduu ta'a jechuudha. 9.4 argachuu dandeenya. Tuqaan akkuma jirtutti darbite sitti. Kanaafiyyuu meeqa nu ta'e jechuudha? Gatiin qaa kun zeeroo ta'eera waan ta'eef 9.4 argannaa jechuudha. Salphaamatti kanaan hojjechuu dandeenya. Kan gaaffii akkasii hojjechuuf maal baruu qabna jechuudha? Kan asirratti seerota isaanii jechuudha. Seerota hima walqixa sararawaa kana baruu qabna jechuudha. Gama lamaan yoo lakkoofsa wal fakkaataa idaane himni walqixaa sun walqixadha jechuu dandeenya.
lakkoofsa wal fakkaataa yoo irraa hir'isnes inni wal qixaa sun wal gita jechuu dandeenya. Yoo lakkoofsa wal fakkaataa zeeroodhaan ala ta'ee hin baay'isnes inni wal gitaa sun wal qixaa sun wal gitadha jechuu dandeenya. Akkasuma yoo hir'is wal gitadha jechuu dandeenya jechuudha. Kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu hiikoo 4.1 himootni wal qixaa sararawaa ta'an lama mandhee kenname keessatti tuuta furmaataa wal fakkaatu yoo qabaatan himoota wal qixaa wal gitaa wal madaaloo yookiin wal madaaloo jedhamu jedha. Kana fakkeenya irratti haa ilaallu. Fakkeenyaan waan sinii galuuf jechuudha. Kanneen armaan gadii himoota wal qixaa wal gitaa ta'uu fi hin taane isaanii adda baasi jedha. Hojjennee haa ilaallu. Fakkeenyaaf xaa'ida'uu 5 wal qixa 8 jedha. Xaa'ida'uu 5 wal qixa 8 kan jedhu kana haafur xaa qofaatti hambifachuu barbaanna. Kanaaf maal goona? Ida'uu 5 isa ture kana hir'isuu 5 goona. Wal qixa 8 asiinis hir'isuu 5 gochuu qabna jechuudha. Gama lama yoo hir'isne tokkuma waan ta'eef 5 hir'isuu 5 meeqadha? 0dha. Kanaaf xaan gama bitaatiin qofaatti nu hafeera. Gama mirgaatiin 8 hir'isuu 5 meeqa? 3. Gatiin xaa meeqa ta'e jechuudha? 3 ta'e jechuudha. Inni itti aanu immoo xaa'ida'uu 3 wal qixa 6 jedha. Xaa'ida'uu 3 wal qixa 6 jedha. Kanas haafur maal goona? Xaa'ida'uu 3 isa ture kana hir'isuu 3 goona. Wal qixa 6 isa ture immoo hir'isuu 3 goona jechuudha. 3 hir'isuu 3 0dha. Kanaaf xaan qofaatti nu hafeera. 6 hir'isuu 3 3dha. Kana yoo ilaaltanii gatiin xaasaanii wal qixadha jechuudha. Inni kunis gatiin xaasaa 3dha. Inni kunis gatiin xaa 3dha jechuudha. Kanaafiyyuu kanarraa maal barannaa? Himootni wal qixaa sararawaa kun wal gitadha jechuudha. Fi akkasuma himoota wal qixaa wal gitaa ni jedhamu. Akkasuma immoo wal madaaloo jedhamu jechuudha. Maaliif? Gatii xaasaanii hojjettanii wal qixaa waan argattaniif wal madaaloo yookiin himoota wal qixaa wal gitaa jedhamu jechuudha. Akkasuma immoo kan baarra jirus haa hojjennu. Xaa hir'isuu 4 wal qixa 7 jedha. Kana hojjechuuf maal goona? Xaa hir'isuu 4 isa ture ida'uu 4 goona. Wal qixa 7 asiin ida'uu 4 waan gooneerruuf asitti waan isin baruu qabdani isheen kun hir'isuudha taanaan asitti kan isiniif kenname hir'isuudha taanaan ida'uu gootu. Maaliif? Hir'isuu 4 ida'uu 4 0 waan ta'uuf. Kanaafiyyuu asiinis ida'uu 4 goona jechuudha. Xaan meeqa ta'e? Kun 0 ta'eera. 7 ida'uu 4 11 ta'ee jechuudha. Gatii xaa 11 arganne. Amma immoo kan xaa hir'isuu 3 wal qixa 9 haa ilaallu. Xaa hir'isuu 3 0 gochuudhaaf maal gochuu qabna? Ida'uu 3 gochuu qabna. Wal qixa 9 ida'uu 3 goona. Xaan meeqadha? Kun 0dha. 9 ida'uu 3 meeqadha? 12 ta'ee jechuudha. Asitti gatiin xaa 11dha. Asitti gatiin xaa 12dha. 11 fi 12 immoo wal qixa ta'uu waan hin dandeenyeef himootni wal qixaa kun himoota wal gita hin taane jechuudha. Wal gita miti. Akkasumas wal madaaloos miti jechuudha. Wal gita yookiin wal madaaloo ta'uudhaaf maal ta'uu qabu? Gatiin xaasaanii wal fakkaachuu qabu. Asirratti akkuma hojjenne warri kun lamaan isaanii gatiin xaasaanii wal fakkaataa waan ta'eef himoota wal qixaa yookiin wal madaaloo jedhamu jenne. Asitti immoo asitti 11 12 ta'e 11 12 waan wal qixa hin taaneef yookiin waan wal qixa hin taaneef wal gita jechuu hin dandeenyu jechuudha. Yookiin wal madaaloo jechuu hin dandeenyu. Gaaffiiwwan akkasii salphaamatti akkasumaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee gaaffii akkasii qormaata ministiriirrattis waan argamuuf gaaffii kana of eeggannoodhaan hojjechuu qabdu jechuudha. Gara fuulduraatti qormaata ministiriis kan waliin hojjennu ni ta'a. Akkasuma Gilgala 4.1 kutaa itti aanu irratti waan waliin hojjennuuf chaanaalii kana subscribe gochuun akkasuma hiriyoota keessaniif qooduun